yaada ani isiniif qabu anuma duwwaatu beeka. Innis yaada nagaa fi yaada wanta isin gara fuula duraatti eeggattan isiniif raawwachuuti malee yaada isin balleessu miti. Yommus isin gara kootti deebitanii maqaa koo hin waammattan ana hin kadhattu, ani isiniif nan nagaa. Isin ana hin barbaaddattu, garaa keessan guutuudhaan yoo ana barbaaddattan ana hin argattu. Anis immoo akka isin ana argattan nan godha. Ani Waaqayyo boojuu keessaa isin nan deebisa. Saba hundumaaf iddoon itti isin tamsaase ture hundumaa keessaa walitti isin nan qaba. Gara biyya isin keessaa isin baasee isin boojisiisettis isin nan deebisa jedhee kana Waaqayyo gooftaatu dubbatee jedha. Mata dureen ganama kana dubbadhu haalota gararraa jiraachuu mata duree jirudha. Haala gararraa jiraachuu wanta jedhu xiqqoo yeroo gabaabaa wajjin ilaallaa. Macaafa raajotaa keessaa macaafa raajii Ermiyaas nama dubbise keessatti waa'ee haalotaati. Haala gararraa jiraachuu waan jedhu gabaabaatti wajjin ilaalla. Hundumaa dura garuu waa'ee haalaa tokko isinitti hima. Haalli yeroo baay'ee ilma namaa kan lafarratti dhalate kamiin hin mudata. Namni haalli iddoo adda addaatti haala ulfaataatu dhala namaa mudata. Bara Ermiyaas raajii kana dubbatu ijoolleen Israa'el akkuma beekamaa ta'e waggaa 70 biyya Baabiloonitti booji'aman. Boojuu kana kan isaan boojisiise Waaqayyoodha. Rakkina kana kan isaan itti fide Waaqayyoodha. Jalqaba jarri kun abboomamuu gaafa didan Waaqayyo boojuu itti fide. Kana booddee waggaa 70 ergi xumuramuu kee garuu sagalee dhufeef. Sagalee maalii? Haalota amma isin keessa jirtan kana keessaa isin baasaa jedhee Waaqayyotu itti dubbatu argina. Haalota amma isin keessa jirtan waan isin amma itti qabamtanii jirtan keessaa ani isin baasaa. Ana Waaqayyotu isin baasaa utuu Waaqayyo jedhu argina. Haalota keessaa haala gararraa jiraachuu, haala nu mudate gararraa jiraachuu mata duree keenyaadha kun. Utuun gara sagalee Waaqayyo kanatti hiika isaatti hin dhufin mee waan tokkoon isinitti hima. Ilmi namaa biyya kamittiyyuu iddoo kamittiyyuu haala gaggadheetu isa mudata. Akkuma haalli gaariin isa mudatu haalli gaggadhee isa mudata. Baay'ee namoota haalatu mudata. Garuu kan warra kiristaanota kana adda godhu kiristaanni haalli isa mudatu jira. Tarii dhukkubis hin mudachuu danda'a. Tarii jeequmsi hamaan mana keessa irratti bara keessa irratti keessin jeequu danda'a. Haalli isin keessa jirta yeroo tokko isin cannaquu danda'a. Waan lafi bari'u hin fakkaatu. Haalota kana keessatti jechuudha Waaqayyo akkasiin haala kana gararraa jiraattan hin godhu. Sabni kun saba booji'amaadha. Garuu Waaqayyo sagalee jabaa tokkotti hime. Sagalichis 11 yaadan isinii qabaa jedheen akka isaaniitti waggaa 70 sana keessatti yaada isaanii fixataniiru. Ergaa isaanii fixataniiru. Mul'ata isaanii fixataniiru. Maaliif sichi hin baanu jedhaniiru jarri kun. Waaqayyo garuu yaada haaraan isinii qabaa jedheen. Amma ergaan ganama kana hunduma keenyaaf Waaqayyo biraa dhufee jiru karaa macaafa qulqulluudhaa kan Waaqayyo nutti dubbatu haala kam keessa kan jirtan. Jireenya ulfaataa keessa teessee kan dhaggeeffattan. Balballi bitaa mirga keessanii duubanaa ibiddi kan sirratti boba'aa jiru. Waanumti isin keessa jirtan kun waan gootan wallaaltanii waldaa dhuftan malee wayyaa kan nama nuffachiifne. Namni immoo bakkee keessan ilaalee maaltu ta'aaf jedhee kan isiniif furmaata kennuu hin dandeenye. Haalli kan isinitti ulfaatee jiru. Waaqayyo ganama kana ergaa tokkoon gara keessan dhufaa. Ergichis ergaa dhugaadha. Ergaa guddaa tokko isinii qaba. Ergichis ergaa akkasiiti. Waaqayyo ganama kana haalonni keessan jiru garuu gararraa isaa isin jiraachisa. Waan gootan wallaaltanii qobaa gungumaa katamaa baadiyyaa keessa kana deemtan. Lafanatan iddoo hundumaatti gaaffiin sammuu keessan keessa kan jiru. Mee turaasee tokko har'a guyyaa dhaabbadhaan dhaggeeffadhaa de Waaqayyo. Haala isin keessa jirtan kana keessaa buteen sin baasa de Waaqayyo. Ergaan kun ergaa namaati. Kutaan amma dubbadhe keessatti sabichi abdii kutatee jira. Waan sabichi dhiise isinitti hima. Tokkoffaa sabni kun itti fufaa gara olii isaatii dubbisaa. Fuudhan dhiise, heeruman dhiise, qonnan dhiise. Waan hundinuu dhaabbatee waggaa 70 hin nyaataa, hin rafaa, hin ka'a. Isayyuu nyaata harka namaarraa nyaata. Waaqayyo saba qonnaa dhiise kana, saba mana ijaarrachuu dhiise, saba gaa'ila dhaabuu dhiise kanaan yaadan isinii qabaa jedheen. Yaada guddaa tokko gara keessan dhufee jedheen. Namni karoora isaa keessaa yaada isinii dhabuu danda'a. Ofii keessaniyyuu yaada dhabuu dandeessu. Waaqayyo garuu ganama kana lafuma ammas hin taa'aa jirtanitti oduu gammachiisaa tokkoon isinitti hima. Eenyutti akkan dubbadhu hin beeku. Gubaayii kana keessaa lafa teessee na dhaggeeffattu hin beeku. Yaada namaa keessaa kan baate, yaada mataa kee keessaa ofii keetiyyuu kan baate, haalli ati keessa jirtu ulfaataa kan ta'e, ani inni waaqaaf lafa uume, inni samii kana uume, yaadan sii qabaa jedhe Waaqayyo. Mee ergaa kana nama biraan naagaa Waaqayyo yaada sii qabadhaanii itti naa himaa. Tarii namoonni biyya kanaa hojii hojjechaa jiran bilbila kee takkaan beekan. Yaada karaa namaa hundumaayyuu xumuramaan. Waaqayyo garuu ammas tuqaa itti naa himaa nama sin bukkee jirutti yaadni Waaqayyo haaraa dhadhaanii. Mee utuu lallaba kanatti hin galii waa'ee yaada Waaqayyo isinitti hima. Yeroo Yesuus Yerikoo keessa darbutti
Namicha kanattu tokkotu muka yaabbatee dhaabbata hojjaan isaa gabaabaan. Namichi kun muka yaabee Yesuusin eegi. Yesuus lafa mukichaa ga'ee warri qulqulluun ofiin jedhan waan isaan yaadan isinitti hima. Gaafa Yesuusiif Zakkiyoos walitti dubbachuu jalqaban ajjeesuuf jedhanii eegan. Yesuusi namitti kanattuu kan har'an fannisa Yesuus jedhanii eegan. Yesuus garuu yaadiyoo haaraadhumatti hime. Har'a mana kee naqaa, mana dookteraan deemu, mana jeneraala biyya sanaa hin deemu, har'a mana kee deemnaa mucichaan gabbuu jedheen. Kun immoo eessaa dhufe yaadi kun jedhan. Mana kee dhannadhee isa mana isaa dhaqe immoo akka jedhe Yesuus. Maal jedheeni? Zakkiyoos jedheen yennaan hatarraa kaaftee ilma Biraamiiti jedheen. Ilma Biraam jechuun qullooftee jirtaa jedheen. Amma waa tokkoon isinitti hima. Namoonni baay'een gaafa mucaan tokko bajaajiyoof nama taa'anii yaadan. Gaafa mucaan tokko hojii dhabee biyya kana keessa naanna'u nama taa'anii yaadan. Gaafa qonnaan bulaan tokko joonja'u warruma barate duwwaan nama taa'anii yaadu. Waan isinitti hima garuu harka keessa isa mirgaa ol kaafadhaa. Warra amantii qabdan duwwaan. Waaqayyo akkasiniin jedhe qilleensi biyya kanaaf namni dubbatu yoo dhibeeyyuu an abbaan dachee kanaaf lafa kana uume yaadan qabade Waaqayyo. Meena duukaa jedhaa Waaqayyo yaada naa qaba jedhaa. Nama biyya kana keessaa du'ee jiru isinitti argisiisa. Nama biyya kana keessaa du'ee jiru. Nama Waaqayyo waa'ee isaaf yaada isaa xumureedha. Waaqayyo namoota baay'ee macaafa kana keessaa yaada koo xumureera jedhe. Kan akka eenyu? Tokkoffaa Saa'olii Waaqayyo akeeka koo dhaabeera dheen. Warra akkasiiti bara kana keessatti kan du'ee jiru. Kanaaf ati haalli seena sitti ulfaatu iyyuu Waaqayyo yaada sii qaba. Barataas ta'ii naggaadees ta'ii. Mee sinan eebbisa harka keessan ol kaasaa. Yeroo gabaabduu kana keessatti sin eebbisa. Waaqayyo inni waaqaaf lafa uume har'aa jalqabee yaada isaa keessa si haa jiraachisu. Waaqayyo saba kanaa yaadan sinii qabaa jedheen. Yaadichis jedhee ibseef dhaggeeffadhaa. Irra deebi'een sinii dubbisa. Irmiyaa 29:17 yaada nagaa. Nagaa jira mini naannoo isaanii karaa bitaa warra Baabiloontutti marsee jira mirgaan kaabaan kibbaan. Boojuun Baabiloon kan adda godhu dallaatu itti ijaarame. Dallaa keessa taa'u jarri kun. Gibbii keessa taa'u namni 60,100 ol ta'an. Waggaa 70 nama guyyaa tokko gabaa dhaqee birmaduu argee hin beekneedha. Nama dallaan itti ijaaramee jiru kanaan Waaqayyo yaadan sii qabaa jedhe. Eenyuu lafa teessuun beeku har'as isa barichaan dubbadhamin. Dallaan rakkinaam naannoo kee marsee kan jiru. Hidhiituu gara waldaa kanaa kan dhufu. Dhufteena dura taa'aa kan jirtu arraajiidha. Waaqayyootu kaleessa akkanaan jedhe. Karaadhaa yeroo dhufaa jiru maalan godhannaan namooti baay'een yaada dhabanii dallaatti ijaarame hundumaa ilaalanii abdii kutatanii kan jiran ani immoo yaadan qabaaf dallicha nan diigadhe Waaqayyo. Akkeedhe Waaqayyo dallaa diinni keessatti ijaaree jiru tuma jiru yaada sii qabade Waaqayyo. Meeyyaati Waaqayyo anaaf yaada qabadhaa murteessaati. Waaqayyo Museedhaaf yaada mataa isaatii qaba. Gaaf tokko intalli Fariyoon ji'a 3 argite. Bara namni guddaan qawweedhaan jiraachuu hin dandeenye Musee isa yaadi Waaqayyo irra jiru. Museen galaana keessa ta'a. Waaqayyo yaada irraa qaba. Yaadni Waaqayyoon ganama isinitti mu yaada cimaa. Saba dallaan diinaatti ijaaramee yaada qaban. Dallaan itti ijaaramee ture. Boojii waggaa 70 ga'ee turan. Garuu haa ta'u iyyuu malee anamma sabsabaan geggeessaa jiramin. Lallabarran jira. Harka kee ol fudhadhu ergaan sii qaba. Seexanni boolla sii qotee yaada sii qopheesse dallaa sitti ijaaree mana kee jeeqee akkeedhe Waaqayyo ani immoo yaada haaraan gara kee fidadhe Waaqayyo. Yaada haaraa Waaqayyo yaada sirraa qabaannaan ji'a 3tti Museen harka diinaa gale. Fariyoon mootii Fariyoonii mana isaa gale. Nama ajjeesuuf barbaadu. Waaqayyo yaada warraa qabuuf aannan kontoraataatiin guddate. Manuma isaatii aannan dhugaa guddate. Har'aa jalqabee biyyuma du'uuf jettetti jireenyi sitti haa banamu. Abbaan ergaa kana fudhatu guddisee ameena jedhu. Namoonni tokko tokko jirtaa isiin jedhee si gaafatu. Hammayyuu jirtaa eeyyeen jira. Sababni isaa maaliif? Abbaaf haadhi keenya erginu gargaaruun isaanii turaniiru. Obboleessa jabaa hin qabnu nuyi. Garuu jechuudha. Yaada Waaqayyo isicha lafa onaa irratti, gogaa irratti, du'a irratti nama jiraachisu nu duukaa jira. Mee akkamittiin haalota gararraa jiraannaa kan jedhu qabxii tokkoof 2-3 isinitti hima. Tokkoffaa haala gararraa jiraachuu barbaanna yoo ta'e Waaqayyoon barbaachuu itti fufuudha. Qabxii tokko Waaqayyoon barbaaduu itti fufuudha. Haala gararraa jiraachuun barbaadda. Yeroo gararraa jiraachuun barbaadda. Bara du'aa reebootiin jettee faarfachuun barbaadda. Waaqayyo isicha Waaqaaf lafa uume kana barbaaduu itti fufi. Akka jedhu macaafuma nama dubbise keessaa isin na barbaaddattu. Ani immoo maalan godhaa? Isinitti mul'adha. Jarri tokko jirtu gubaayii kana keessa anafaa Waaqayyoo ta'een dubbadda. Mana keessan keessatti Waaqa kan barbaaddan bara biyyuu waan barbaade hordofee fira isaa ta'uuf jedhaa jiru kan Waaqicha isa lafa kana uume samaa kan barbaaddan akkasin hin jedhe Waaqayyo haalota gararraa akkan isin jiraachisuun argitu. Du'i jira, beelli jira, abiddi jira, rakkinni jira, haalota gararraan sin jiraachisa jedhe Waaqayyo.
Akeede Yesus waa'ee kadhannaa yeroo barsiisee barbaadi in argatta balbala rukutii siif banamaa'e. Amma nuuni barbaaduu keenyattu kun Waaqayyoon barbaaduun keessi keenya yoo barbaade bakkeen keenya moo Waaqayyoon lola. Yaada haaraa keessa yookaas haalota gararraa jiraachuuf ati mee obboleessa waammattu sana dhiisi. Fira waammattu sana dhiisi. Namooti tokko jirtu gubaayii kana keessa dhuguman isiniin jedha waggoota dhufu lafuma rakkinaatti lafuma gidiraatti na ilaala abaaboo galataa baattanii Waaqayyoon galateeffattu. Dhugaa isa lallabuuti ani. Akkasiin jedhe Waaqayyo. Akkasiin jedhe Gooftaan. Har'a ganama gubaayii kana baatee yaada koo argita na barbaade Waaqayyo. Na barbaadi jedhe Waaqayyo. Waaqayyoon barbaadi. Ganama kai galgala kai dhaggeeffadhu. Joortuu siin jedhu mini waldaa sagamaas dhaq sagajjallaa dhaq. Garuu ati raajii barbaachan jooriin Waaqa barbaacha joori. Hojii kamiin hojjedhu halkanii guyyaa Waaqayyoon barbaadadhu bidiruun kee kan kee galaana badiisarra yaaba. Mul'ata si keessa jiruuf jiraadhu haalota gararraa jiraatta. Daani'el boqonnaa ja'a tokkorra maal argina? Daani'elii dhaggeeffadha. Akkuma isaa durii xalayyaa chaappaa du'aatutti barraa'ee jiru akkuma isaa durii mul'ata ganama qabate waaqessuutti fufee jira. Akka jedhani Daani'el ja'a kudha irraa mootichi chaappaatti chaappeesseera waaqeffannaa kee kan addaan kutii dafii jedhanii. Akka jedhe Daani'el ani mul'atan jalqabe addaan hin kutuu yoo du'a ta'es du'a nan fudhaa. Baay'een keenya haala jala jiraan baay'een keenya haalaa gadi jiraan. Akka jedhe Daani'eliin dhufanii Daani'el baddee maan mootichisi duwwaa boollatti darbachuu fi nu hundi keenya tolii gallee rannaan qobuma koon jiraadha qobuma koon hojjedha yoon du'es nan du'a. Daani'el 6:27 irratti garuu beeksisa tokko dhufe nami boolla keessaa bahee mootiin ta'u garuu yeroo mul'ata isaaf ajajamu achumaa ka'ee teessoo yaabbata. Kan Daani'eliin boolla keessa buuse mootichi maal jedhe? Daani'el jedhe bultee taa'e anoo buleera mootii bara baraan jiraadhu jedhe. Akka jedhe mootichi biyya kam afaan kam kan dhageessan waaqi Daani'el waaqaa'e waaqi Daani'el waaqadhe. Waan Daani'el jedhetti bullaa'e haalota gararraa jiraachuun barbaadda mul'ata keef jiraadhu. Mul'ata kee sana ciniinnadhu hojjedhu. Mul'ata kee ciniinnadhu hojjedhu. Namni mul'ata hin qabne waa sadii hin qabu na dhaggeeffadhaa. Namni mul'ata hin qabne abdii hin qabu. Namni abdii hin qabne immoo amantii hin qabu. Namni amantii hin qabne immoo kaayyoo hin qabu. Daani'eliif teessoo kennameef ati garuu maal ta'e mul'ata keef jiraadhu. Namicha tokko bar tokko kannaan jedhe umuriin koo waggaa 14 na jalaan badu caakkaa tokko keessa darbee adeemsa isaatii sagalii sagantaa tajaajiluu dhaqa. Warri beektan waa bararraa ka'een molee dhufa. Molee jechuun gidaamee gararraadha. Baay'een keessas keessattu waan ta'eef natti dhufee na dubbise fira keenya heera taa'edha. Adeemsa isaatii sagalee adeemeen tajaajila deemaa jiraan jedhee atoo waggaa 14 yoo namisi qaleessi nyaatee buudaassi nyaattee anoo akkasiin jedheen yoon badees badeera nan barbaadina. Yoo Waaqayyo nama salphisa ta'e salphachuun barbaada hin ta'uun jedheen Waaqayyo natti dubbateera waan ta'eef hin jedhe. Bara sana ijoollee sadiin nu biraa hafe namni attamitti haalota gararraa ilaalaa beelarraa irra taa'ee quufa borii arguu qaba. Macaafa mootota isa lammaffaa 7 mee maal jedha nu dubbisi. Mootota isa lammaffaa 7 lakkoofsa 1 yemmuu silsaa'iin dubbii Waaqayyo dhagaa Waaqayyo boriyoowwana karra Samaariyaa duratti daakuu ba'eessa akka kiiloo 7 fi walakkaa meetii tokkotti garbuun akka kiiloo 15 meetii tokkotti hin gurgurama hingaa. Ishee kanan isinitti meegalaa kana furattee galteennaa sadan kun si fayyada. Waa tokkoon isinitti haalota gararraa jiraachuun barbaaddu isa seena keessa jirtan kana keessaa ba'a. Beela har'aarrataa quufa borii ilaala. Dhukkuba sin dhukkubaa jiru ilaala fayyina borii ilaala. Abdiisa borii ilaala. Ilseeyin akka jedhe Samaariyaadhaan. Samaariyaa kana kan marse Sooriyaan isaan hin marfamtoota. Bara sanaa lolli akka biyya keenya caalummaatti hammaate. Udaanni gugeen mi'aaye mangaagaan harreen mi'aaye lafeen harreen mi'aaye mataan harreen mi'aaye. Akka jedhe namni Waaqayyo lafaa kee. Ishee kana walitti himneetu boris mataa keenyatti himnee jiraan. Har'a kana keessa beela kana keessa teenyee boruma quufatu biyya kana keessa jiran. Harkool fudhadhaa Waaqayyo haalota amma biyya keenya mudate gararraa si'aa jiraachisu. Meerka keessarraa isaa Waaqayyootti of laadheera jedha. Warri mee nagaa dhabdanii biyya adda addaatiin dhuftan na ajjeesin jedhina. Waaqayyo haalota gararraa isin jiraachisa. Namicha tokkotu jedhan kana isinitti meen xumura. Kiristaana boolla gadi fagootti gad darbatan hiixatee jajjaba qabate. Yaa Waaqayyo na oolchi yaa Waaqayyo na oolchi. Boollatti ganna darbatanii lafeen koo nafu jennaan Waaqayyo waaqarra maal jedhan jedhan beektu jajjabicha gadhiisisin oolcha jajjabicha gadhiisisin oolcha gaditti of darbadhu jedhan. Anawasi mukkee jiru dubbiin kun danqaadhaanii. Maal jettee yaa Waaqayyo jennaan jajjaba qabattee jirtu sana gadhiisi of darbadhu. Yaani jajjabaa wajjin sin gargaaru.